guddaa tokko keessa mukkeen mul'ata qaban sadiitu turan. Isaanis arbuu, waddeessaa fi qilxuudha. Arbuun akkas jedha. Ani gaafan guddadhe muramee saanduqa baay'ee bareedaa kan faayaaleen gati jabeeyyiin keessa kaa'aman ta'uun fedha. Mul'anni koo saanduqa ta'ee meeshaalee baay'ee qaqqaalee ta'an baadhee of arguudha jedha. Waddeessi immoo ani gaafan guddadhe doonii guddaa mootonni ittiin deeman ta'uun hawwaa. Mul'anni koo doonii guddaa mootoliin gurguddoon ittiin imalan ta'uudha jedha. Ani immoo jedha qilxuun immoo gaara gubbaa dhaabadhee guddadhee fi mul'adhee ulfina Waaqayyoo agarsiisuun fedha. Mul'anni koo muka guddaa gaara gubbaa dhaabatu kan guddinaa fi ulfina Waaqayyoo mul'isu ta'ee of arguudha jedha. Yeroon booda mukkeen kun sadanuu gurguddatan. Namichi tokko qottoo fuudhee dhufee arbuu sana mure. Saanduqa halataa kan horiin irraa nyaatan godhee hojjete. Arbichis abdii kutate. Saanduqa meeshaalee gati jabeeyyii ta'an baata ta'uu hawwus saanduqa loon irraa nyaatan ta'ee alatti gatamuun akka malee isa gaddisiise. Namni biroon immoo ammas gara bosonichaa dhufee waddeessa sana mure. Namichi nama ogummaa bidiruu tolchuu qabu waan tureef waddeessicha muree bidiruu xiqqoo kan ittiin qurxummii kiyyeessan godhee tolche. Waddeessichis baay'ee gadde. Doonii guddaa mootonni ittiin imalan ta'uu hawwu bidiruu xiqqoo qurxummii ittiin kiyyeessan ta'uusaaf waddeessichi baay'ee gadde. Muktiin isa sadaffaan immoo qilxuu ture. Qilxuun immoo ganna keessa bakakkaadhaan rukutamee kufe. Innis achumatti hafe. Achi ciisee garuu baay'ee gadde. Muka guddaa gaara gubbaa dhaabatee ulfina Waaqayyoo mul'isu ta'ee osoo of hawwuu bakakkaadhaan rukutamee bakka kufetti hafuun isaa baay'ee isa gaddisiise. Yeroo dheeraa booddee taateewwan ajaa'ibsiisoon ta'uu eegalan. Yoosefii fi Maariyaam kan jedhaman osoo karaa deemaa jiranii Maariyaam ulfa waan turteef yeroon da'umsa ishees ga'ee waan tureef karaa gubbaarratti ciniinsuun ishee qabate. Namoota ganda sanaa hunda iddoo ciisichaa kadhannaan namooti hundi ni didan. Kanaafuu Maariyaam mucaa ishee alatti da'uudhaaf ni dirqamte. Yesuus Kiristoosiin fayyisaa biyya lafaa deessee bakka keessu dhabdee saanduqa alatti horiin nyaatarraa nyaatan irra ciibsite. Mukichi muka kam akka ta'e tilmaamte muka arbuu isa meeshaalee gati jabeeyyii ta'an baachuuf abjootaa ture sana. Meeshaalee gati jabeeyyii hunda kan caalu Yesuus ilma Waaqayyoo baachuudhaaf carraaqate. Yeroon haa turuyyuu malee waan abjoote gararraatu isaaf ta'e. Mul'anni isaas raawwatame. Guyyoota keessa gaafa tokko Yesuus Kiristoos namoota achi jiran barsiisuudhaaf gara laga guddaa tokkotti gadi bu'e. Namoonni qurxummii qaban hedduun bidiruuwwan xixiqqoo qabatanii achi turan. Isaan keessaa gara isa tokkoo deemuun bidiruu isaarra taa'ee akka barsiisu akka isaaf eeyyamu gaafate. Namichis gammachuudhaan bidiruu isaa kenneef. Yesuus irra taa'ee barsiise. Bidiruun sun isa kam akka ta'e siif gale waddeessa isa doonii guddaa mootonni ittiin imalan ta'uu hawwu sana ture. Yeroo dheeraa booda Yesuus isa mootota addunyaa maraa caalu baachuuf carraa argate. Mul'anni isaas amma itti yaade gararaa raawwatame. Ammas gaafa tokko immoo namoonni Yesuusin sobaan himatanii du'atti murteessan. Fannifamee akka du'us itti murteessan. Mukatti Yesuusin fannisan namoonni osoo barbaadanii qilxuu guddaa jigee ciisu argan. Qilxuun sun qilxuu isa kam akka ta'e hubatteetta? Gaara gubbaa dhaabatee isa guddinaa fi ulfina Waaqayyoo agarsiisuudhaaf abjochaa ture sana. Maarree hanga har'aatti ulfinaa fi guddina Waaqayyoo kan namoota yaadachiisu. Mukti akka fannoo Kiristoos Yesuus maaltu jira? Namoonni baay'een ni abjuu. Namoonni baay'een lafa mul'ata isaanii ni qabu. Garuu haalli har'a isaan mudatu, haalli har'a isaan itti jiran lafa abjuu isaanii, lafa kaayyoo isaanii waan hanqatan itti fakkeessa. Lafa sanatti waan hin geenye itti fakkeessa. Garuu haa turus haa bubbulus malee lafa kaayyoo kee otoo hin gahin hin duutu. Lafa Waaqayyoo sitti hime sana otoo hin gahin hin duutu. Lafa Waaqayyoo siif akeeke sana otoo hin gahin hin duutu. Lafi abjuu ofii walqixxaataa miti bu'aa bayii qaba. Lafi kaayyoo ofii walqixxaataa miti bu'aa bayii qaba. Lafa kaayyoo kee tokko gahuudhaaf lafa ati gahuudhaaf karoorfatte sana gahuudhaaf bu'aa bayii baay'een si mudachuu danda'a. Garuu ati lafa mul'ata kee sana ilaaluu qabda. Haalli har'ati keessa jirtu lafa ati abjochaa turte sana faana wal fakkaachuu dhiisuu danda'a. Wal madaaluu dhiisuu danda'a. Adeemsi isaas gara sanatti si deemsuu dhiisuu danda'a. Garuu sittan hima abdiin kutatee sittan hima abdiin kutatee booddeetti hin deebi'e. Lafa sana tasumaa gahuu hin danda'u jettee hin dubbatin ni geessa.
obsuun baay'ee murteessaadha. Lafa abjuu kee kan ittiin ga'uu dandeessu yoo obsite qofaadha. Obsuun